Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jaallattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii kootii, ijoolleen tawaahidoo akkasumallee amantaa biroo kan hordoftan hundumti keessanuu lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kootii. Baga ayyaana jala bultii bara haaraa 2016 baga geessanii. Egaa jala bultiirra jira guyyoota 6 qofaatu hafe har'arraati jechuudha ayyaanni bara haaraa. Egaa ayyaana bara haaraa kana kabajuudhaaf hundumti keessan karaa adda addaatiin yeroo itti qophii keessan xumurtanii jedheetiin yaada. Guyyaa har'aa kana ergaa jabduu tokko kan inni qabadhee isinii dhiyaadhe hundumti keessan hiriyoota keessan hunduma biraatiin share gochuudhaan akka geessan inni isin affeeruu barbaada. Inni tokkoffaan maal inni yoo jettanii egaa ayyaana bara haaraa gaafa kabajnu waa baay'ee yaadachuu danda'utu nurra jiraata. Ayyaana bara haaraa gaafa jedhamu egaa sekendiin daqiiqaan immoo sa'aatiin immoo guyyaan torbeen immoo ji'aan waggaa ta'e egaa bifa kanaatiin wal jalaatii siqee waggaan tokko dhumee gara ittaanutti kan nuti dabarsinu. Guyyaan gaafa dabalamaa deemu waggaan gaafa dabalamaa deemu umuriin keenya immoo hir'achaa deema. Fakkeenyaaf namni tokko umuriin isaa waggaa 30 yoo ta'e bara darbe barana 31 ta'a. Umuriin dargaggummaa isaa hir'achaa deemee gara dullumaattidha jechuudha kan inni deemu. Kanaaf umuriin keenya xiqqaachaatti kan nu jalaa deemu. Namni tokko umuriin kiyya dabalaa jira jedhee yaada. Namni tokko kan inni jiraatu waggaa 70 yoo baay'ate immoo 80 kanarra darbinaan dadhabbiidha jedhee qulqulluun Daawit dubbateera. Bara jireenya keenya waa gaariidhaaf fayyadamuun barbaachisaadha. Barri haaraan gaafa dhufu namni karoorri kiyyaa maaltu milkaa'ee maaltu hin milkoofne jedhee yeroo itti gamaggamudha. Karoora karoorfate keessa kan isaaf milkaa'ee gammachuun simatee kanaaf immoo bara haaraatti yookiin immoo bara dhufutti dabarsee kan itti karoorfatudha jechuudha. Mul'ata yookiin immoo fuuldura isaatti waa hojjechuudhaaf kan itti yaadu, kan itti qalbeeffatu, kan itti karoorfatudha jechuudha. Egaa barri haaraan gaafa dhufu firri fagoo fi dhihoon ollaan kan itti wal gaafatu, kan itti wal jajjabeessu, firummaan kan itti dagaagudha. Nutis kana sababeeffachuudhaan bara haaraatti keessas alas kan jirtan firoota keenyaan qofaa bilbilee baga geessee, baga gammaddee, baga booruu gannaa uffaltee, boqaa birraa geessee jedhamuudhaan egaa Oromoon bifa kanaan kan inni wal eebbisu. Bifa kanaan wal jajjabeessaa. Nyaataaf dhugaatiitti ollaan wal affeeree wal waama. Kana gochuun waan gaariidha. Sana birattis immoo waan gaarii Waaqayyoon jaalatu kan biraallee raawwachuun barbaachisaadha. Akkuma keenya bara haaraa kabajuu kan barbaadan, akkuma keenya bara haaraa kanatti gammaduu kan barbaadan, karaa adda addaatiin immoo rakkoon kan isaan qunname, abbaa fi haadha kan hin qabne, maallaqa kan hin qabne, manaa fi mala kan hin qabne, karaa irratti kufanii kan jiran daa'imman hedduun, abbooliin gargaarsa hin qabne, haadholiin gargaarsa deeggarsa hin qabne, ijoollee kan hin qabne, rakkoo maseenummaatiin ijoollee dhabuutiin, ijoollees qabaatanii ijoolleen isaanii kan gatanii biraa deemanii fi tuffatanii immoo abbaa fi haadha isaanii karaa irratti kan baasan hedduu isaanii jiraachuu danda'u. Isaan kanas egaa akkuma fira keenyaaf bilbilee baga geesse jennu, akkuma ollaa keenyatti seennee nyaannee dhugnu, isaan kanas seennee gaafachuun barbaachisaadha. Bara haaraatti egaa yeroo itti barattoonni mana barumsaatti deebi'anidha. Abbaa fi haadha kan hin qabne daftara, qalama isaan barbaachisaa. Egaa abbaa fi haadha kan qaban yeroo kanarraa yaaduudhaan boorsaa akkasuma daftaraa fi qalama isaanii qopheessuudhaan, uffata yuunifoormii isaanii qopheessuudhaan egaa ijoollee isaanii yeroo itti mana barumsaa galchuudhaaf itti qophaa'anidha waan ta'eef abbaa fi haadha kan hin qabne daa'imman akkasii immoo hedduu isaanii yeroo itti dhiphatanii fi hawwii isaanii galmaan ga'uu dadhabanii barattoonni yeroo gara mana barumsaatti deeman mana barumsaa barachuu osoo yaadanu osoo barbaadanu sababa adda addaatiin barnootarraa kan daangaan hedduu waan jiraniif isaan kanaaf harka keenya bal'isne yoo isaan gargaarre Waaqayyo biraa waan guddaa arganna. Beeleen ture na nyaachistanii, dheebodheen ture na obaastanii, qullaa koon ture natti uffistanii, mana hidhaan ture dhuftanii na gaafattanii, gara mana keessanitti dhufee na keessummeessitaniittu jedhanii ni gaafatu jechuudhaan. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 36 kaasnee gaafa dubbisnu egaa sirriitti lafa kaa'eetu jira. Egaa gaafiin kun bara dhumaadhaaf nu hunda keenyaaf ni kaawwama waan ta'eef iyyuu
yaa gooftaa yoom beela'uu kee argine nyaata si dhoowwanne, yoom dheebachuu kee argine bishaan si dhorkanne, yoom mana keenya dhuftee si keessummeessuu dinne jedhanii karaa bitaa warreen jiran sun ni gaafatu jedha. Egaa warreen xixiqqayyoo warra lafa kanarra jiran rakkatanii kan jiran isaaniif kan hin goone anaaf maal gootu? Yoo isaanii gootan immoo anaaf gochuu keessanidha waan ta'eef iyyuu kanaafiyyuu ana biraa galata qabdu. Isin beela'een ture na nyaachistaniittu, dheebodheen ture na obaastaniittu, qullaa kun ture natti uffistaniittu, mana keessan dhufee na keessummeessitaniittu, dhukkubsadhee na gaafattaniittu. Kanaafiyyuu samii fi lafti osoo hin uumamin dursa kan isinii qophaa'e gara mootummaa abbaa kootti koottaa galaan isaaniin jedha jedhee warra karaa mirgaa jiran, warra hojii gaarii hojjetan, lafarra osoo jiranuu yeroo isaanitti, umurii isaanitti, qabeenya isaanitti fayyadamanii waan gaarii warra raawwatanii akka boqonnaadhaaf waamu. Egaa kutaan wangeela macaafa qulqulluu kanaan hubachiisa waan ta'eef nutis egaa bara haaraa kana sababeeffachuudhaan hojii gaarii kana hojjechuun barbaachisaadha. Namoonni hojii gaarii kana hojjechuudhaan Waaqayyoon gammachiisuu, ofiis immoo boqochuu, ni waan gaarii hojjetu egaa sammuun isaanii boqotaa. Warreen immoo rakkatanii dhiphatanii jiranis immoo haara galfachiisuu barbaaddan karaa keenyaan ergaan isin ergitan akka qaqqabu kan barbaaddan hundumti keessan eegaatii karaa toora bilbilaa duwwaa 912768751 waasaappiidhaan, telegiraamiidhaan, iimoodhaan na dubbisuu ni dandeessanii. Lakkoofsa herregaa baankii daldala Itoophiyaa 10,10,66,61,23 irratti galchuudhaaniin immoo deeggaruu ni dandeessu. Egaa Waaqayyoon biyya keenya, biyya nagaa, biyya jaalalaa Waaqayyo nuuf haa taasisu. Bara quufaa, bara gabbinaa, bara jaalalaa, bara quufaa Waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu. Isinis kan itti karoorfattan, karoorri keessan galma kan isiniif ga'u, kan yaaddan kan galma isinii ga'u, kan hojjettan kan itti isinii eebbifamu, kan dhalchitan, kan dhaltan, kan haammattanii itti dhungattan bara gammachuu, bara quufaa gabbinaa Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Kan biyya namaa, biyya hambaa jirtan gara biyya keessanitti galtanii kan itti maatii keessaniin wal argitanii gammachuudhaan itti dabarsitan Waaqayyoon hunduma keessanii isiniif haa taasisu. Ergaa jabduudhaan qabadhee isinii dhufe isa kanadha. Macaafni qulqulluun waan gaarii hojjechuuf jaalala agarsiisuu keenya hin dhiifnu jedha waan ta'eef iyyuu waan gaarii hojjechuun egaa ofumaafidha. Hundumti keenya iyyuu waan gaarii haa hojjennu. Waan gaarii nuti biyya lafaa kanarratti raawwannu samii irratti mindaa ta'ee nuu kaffalama waan ta'eef iyyuu kanaaf hundi keenya jabaannee waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Nama waan gaarii hojjete Waaqayyo irraa eebba, nama irraa immoo jaalala argatu hunduma keenya Waaqayyoon nu haa taasisu. Guddaa galatoomaa. Yoo isinitti tole immoo sheer godhaa. Namoonni kana hirmaattanii uummata keenya rakkate gargaaruu hin dandeenyellee sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan namoota hojii gaarii hojjechuudhaa fi fedhii qaban biraan akka nu geessaniin kabajaan isiniin gaafadhaa. Guddaa galatoomaa. Ulfaadhaa. Waaqayyoon isin haa kabaju. ወስብሐት ለእግዚአብሔር።